namoota qur'aana xumurtanii jirtaniif barnootni kitaaba tokko jedheetiin asirraa eegala. Hadiisa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baratuu yoo barbaaddan kitaabni kun kitaaba baay'ee tokko murteessaa ta'eedha. Kitaaba kana maqaan isaa Al-Arba'iina Nawawiyyaa jedhama. 40 Nawawii jechuudha. Actually kitaabichi hadiisa 50 of keessaa qaba. Maaliif 40 Imaam Nawawii jedhamee beekame jennaan jalqaba Sheekni Imaam Nawawii kan turan kitaaba hadiisa meeqa walitti qabanii hadiisa 26 walitti qabanii turani. Wantoota garaagaraa kan of keessa qabatu bakka hadiisa beezikaal ta'e hadiisa 26 of keessatti kan qabatu qopheessanii. Imaam Nawawiin ammoo maal godhanii wantoota hafu jira jedhaniitiin akka ilaalanitti hadiisota hafu walitti qabaniitiin meeqa geessanii 42 geessan. Haafiz Ibn Rajab kan jedhaman Ibn Rajab jedhamaniitiin kan beekaman hadiisota hafteetu jira jedhaniitiin meeqa ol guutanii fi 50 guutanii fi jechuu. Kanaaf yeroo qara'amu hadiisa meeqatu qara'ama jechuudha. Hadiisa 50tu qara'ama. Inshallah hadiisa 50 kanneen haala bareedaadhaan itti fufna. Kitaabni kun kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'edha. Fuula 41 banuudhaan inshallah kitaaba keenya wajjin eegalla. Imaam Nawawi maal jedhaniitiin kitaaba kana eegalanii bismillahir rahmanir rahim yaa akkuma beekamaa ta'e ulamaa'iin kitaabota isaanii bismillahir rahmanir rahim jedhaatiin eegalanii kunillee quraanatti hidhatuudhaa fi quraanni bismillah jedhee eegala bismillahir rahmanir rahim jedhee eegala. Akkasuma nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergaa garaagaraa gara moototiitti yeroo geessan maal jedhanii eegalanii bismillahir rahmanir rahim jedhaa eegalanii. Okay, qaala jedhe asheeku sheekni al-imaamu imaamni al-aalimu aalimni yookaan hayyuun az-zaahidu dhimma duniyaa kana keessatti gabaabbataa kan ta'e ka dhimma duniyaa kana keessatti hin haafofne yookaan hin bololle zaahida jechuun nama akkasiiti. Al-aabidu rabbiin gabbaraa ka ta'e al-wari'u wari'a jechuun maalidha? Al-muttaqi alladhi yataharraj nama rabbiin sirri sodaatu ka cubbuu bakka faguma irraa of eegu waan akkasiitti dhiyaadhu nama jedhu nama akkasiitti wari'a ka jedhamu. Naasiruddiin tumsaa diinii ka ta'e mufti shaam muftii yookaan fatwaa godhaa biyya shaamii shaam jechuun sooriyaa ammaa kana zulfadli abbas darkaa ka ta'e karbis darkaa isaa kenne. Muhyiddiin maqaa kanaan beekama. Muhyiddiin Abu Zakariyaa Yahya ibn Sharaf maqaan isaa eenyu Imaamu Nawawii Yahya ibn Sharaf qabadha. Ibn Hasan ibn Husayn an-Nawawii qaddasallahu ruuhahu rabbi ruuhii isaa haa qulqulleessu. ونور ضريحه ضريح إسا يوكان قبري إسا اللي مال إساف هاقودو إساف ها إبسو. إمام النووي كن جرئ مال جرئ الحمد لله رب العالمين فارون ربي عالماتي فاتو قيوم السماوات والأرضين والأراضين اللين جرما والأرضين اللين جرما لجتون تاجرا جلا كانت إلالو لنديساني قيوم دابا السماوات والأراضين سميوان ترباني في دتشيوان ترباني اللي kadandeetti ofiitiin dhaabee jiru. Osoo rabbi qabeetiin dhaabuu baate sila in kuftii walirratti garuu kadhaabee jiru eenyu Allaahi. Mudabbiri garagalcha al-khalaa'iqi uumamtoota ajma'iin hundaa uumamtoota hunda koolii gadi garagalchuu. Kaanin beelessaa, kaanin in quubsaa, kaanin in rakkisaa, kaanin inni duroomsaa bakka walii gada kan akka garagalchaa ta'e yookaan rooba fidaa yookaan in caamsaa yookaan aduu baasaa yookaan dukkana fidaa akkana godhaa ka ta'e. باعثي إرجع الرسول إرجامتوتا صلواته سلام نساتي فيه وسلامه نجين نسالي عليه مثال رتاتو إرجامتوتا سارد إلى المكلفين جمع مكلفتوتات مكلفة ثم لي ورا عز ربي عز ربي جوزوتي وروت عز الزمان وكا وروت ديرك أمسي فمن جتو إلى مناماتي في جني لا كان نينتي مالك إرجاتا إرجامتوتا لهدايتهم maaliif ergamtoota kana erga jennaan qajeeluma isaaniitiif wabayaani ibsuudhaaf sharaa'i'i diini karaalee amantii kanallee ibsuudhaaf maaliidhaan ibsanii biddalaa'ile ragaalee alqaxiyyati at'ii kataate yookaan muramtuu taateeni wawaadihaatil baraahiini wawaadihaatii ifagaltuu albaraahiini ragaalee burhaana yookaan ragaalee ifagaltuu taateen ergamtoota isaa ka erge ahmaduhu isa faarfadha rabbii kana alaa jamii'i ni'amii alaa jamii'i jechuun hunda ni'amihii ni'ima isaa yookaan tola isaa irratti ka jedhu qabu eenyu alaatana hunda ni'ima isaa yookaan galata isaa irratti illee rabbii kana faarfadha. Wa as'aluhu isa kadhadha al-mazida dabalata yookaan cimmaarii waan jedhamu min fadlihi tola isaa irraa wa karamihi arjummaa isaa irraa arjummaa isaatiif tola isaa irraa illee maal isa kadha rabbii kana
dabalata isa kadha yaa rabbi nu dabale waan nu kennite irratti taduru nu kennite irratti alhamdulillahi rabbil alamin galanni siif haa ta'u yaa Allah. Wa ashhadu ragaa baha an laa ilaaha illa Allah haqaan gabbaramaan Allah malee akka hin jirre ragaa baha. Alwaahidu tokkocha Allahiin kuni alqahaaru caccabsaadha. Samii dachii kana caccabsee harka isaatii ka qabate eenyu isa. Alkariimu arjaadha. Alghaffaaru akkaan araaramaadha rabbiin kuni. Wa ashhadu ragaa baha anna Muhammadan Muhammad abduhu gabricha isaati wa rasuuluhu ergamaa isaati wa habiibuhu jaalallee isaati wa khaliiluhu khaliilillee jaalallee keessoo jechuudha garuu sirri jaalallee ka ta'e jechuudha. Wa afdalul makhluuqiina inni alaa irra caalaa maaliiti almakhluuqiina uumamtootaati. Uumamtoota rabbi uume keessa irra caalaan eenyu nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam almukarramu kabajamaa ka ta'e bilqur'aanil aziizi qur'aana injifataadhaan kabajamaa ka ta'e almucjizatil mustamirrati quraanni kun mu'jizaadha. Mu'jizaa jechuun miraakilii waan jedhamu yookaan raajii almustamirrati itti fuftuu kataate alaa tacaaqubi siniina waltareeffatiinsa assiniina barootaa irratti illee quraanni kun miraakilii yookaan raajii akkamiiti itti fufaadha. Barri dhufuuf illee hin shaaru. Bara teeknooloojii illee quraanni injifata. Wanti isa injifatu hin dhufu. Bara teeknooloojii hin taane bara dukkanaallee injifata. Wabi sunana yookaan karaalee almustaniirati ifa galtuu taate yookaan iftuu taate lilmustarshidiina namoota irshaada yookaan qajeeluma barbaadaniif kamaal godhaa ta'e ka isa ergaa ta'e rabbiin nabiyyi ummata kanaaf ergee almaqsuusu hallanyeeffamaa yookaan adda baafamaa ka ta'e nabiyyiin kuni bijawaami'il kalimi. Jawaami'a kalimaa jechuun jechoota akkamiiti jechoota waa wayii yoo dubbatan waa hedduu of keessa qabattu jecha xiqqoo waa guddaa of keessa qabattu jechoota akkasiitiin hallanyeeffamaa yookaan adda baafamaa ka ta'e nabiyyiin kun sallallahu alaihi wasallam. Wasamaahati diini jechuun diiniin kun namaa laafuudhaan diiniin kun laafa. Laafiinsi kun diinii kana qofa keessa jira. Diinii nu dura dabre keessa shari'aaleen nu dura dabaran keessa laafiinsi akkanaan jiru. Laafiinsa diiniitiin maal ta'anii nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adda baafamanii. Salawaatullaahi salaanni rabbi haa ta'u. Wasalaamuhu nageenyi isaallee alayhi isarratti wa alaa saa'iri hunda annabiyyiina nabiyyoota irratti illee wal mursaliina ergamtoota irratti illee ergamtoota rabbii warra hafe yookaan hunduma isaanii irrattuu salaataaf salaamni haa ta'u. Wa aali kulliin aalii hundaa irratti aalii jechuun maalii hordoftoota jechuu hordoftoota amantii san irratti isa hordofan hunda irratti haa ta'u. Wasaa'irin as-saalihiina saalihtoota hunda irratti haa ta'u ammallee salaanni rabbiitiif salaamni rabbii jedheetiin ammaa baadu erga kana dubbannee jira. Erga kana dubbannee waa amma dubbanne kan erga dubbannee faqad rawaynaa odeessinee jirra yookaan ruwiinaa odeeffamnee jirra. An Ali ibn Abi Xaalib irraa Abdullah ibn Mas'uud irraa Mu'aaz ibn Jabal irraa Abi Dardaa irraa Ibni Umar irraa Ibn Abbaas irraa Anas ibn Maalik irraa Abi Hureyraa irraa Abi Sa'iid al-Khudrii irraa radiyallahu anhum ajma'iin. Hundumarraayyuu rabbi haa jaalatu min turuqin karaalee kathiiraatiin hedduu biriwaayaatiin riwaayaa jechuun maalidha karaa ittiin wanti tokko odeeffamu. Riwaayaa jechuun karaa ittiin wanti tokko odeeffamu. Mutanawwi'aatiin jechuun garaagaraa karaa hadiisni ittiin odeeffamu garaagaraa irraa odeeffamnee jirra. Anna rasuulallahi ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam qaala jedhe. Ergamaan rabbii jedhan jechaa kana karaalee hedduu odeeffamnee jedhame Imaamu Nawawiin maal jedhani man hafiza namni tikse yookaan namni haffaze namni tikse alaa ummata kiyya irratti namni tikse 40 hadiisan hadiisa 40 min amri dhimma diinii isii irraa ka ta'e hadiisa 40 dhimma diinii isii irraa ta'e namni tikseetiin akka isaan bira turu taasise ba'asahu Allahu Allahin isa kaasa yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaa fi zumrati jam'aa yookaan garee alfuqahaa'i hayyootaatii fi wal ulamaa'i yookaan beektota keessatti rabbi isa kaasa. يا الله وفي رواية بروتين بعثه الله تعالى الله إسا كاسا يوم القيامة قويا قياماتا نما كمي قولي إسا كاسا فقيها حيو قوليتين عالما بيكا قولي إسا كاسا. وفي رواية أبي الدرداء كيسة تمال جراني وكنت نتأ له إساف يوم القيامة قويا قياماتا شافعا من قدما كيسا دابتو وشهيدا رقا إساف كدابتو كرقا إساف تأو ta'aa Nabii sallallahu alaihi wasallam. Sababa kanaaf hadiisa 40 kana dhaabadheetiin qopheessee jedhani. Wafii riwaayati Ibn Mas'uudin riwaaya Ibn Mas'uudii keessatti qiila lahu isaan jedhe Nabiyyiidha sallallahu alaihi wasallam qiila lahu namicha sanii ni jedhama.
nama hadiisa 40 akkanatti tiksee qabe kanaan ni jedhama. Maal jedhama? Udkhul seeni min ayyi abwaabil jannati, balbala jannataa kamirraayyuu shi'ita kafeete, balbala jannataa irraa kafeeteen seeni jedhamaan jedhan. Wafii riwaayat ibn Umar, riwaaya ibn Umarii keessatti ammoo maal jedhanii? Kutiba ni barreeffama fi zumrati jamaa yookaan garee al-ulamaa'i beektotaa keessatti, wa hushira ni kaafama fi zumrati jamaa yookaan garee ashuhadaa'i shahiidee warra karaa rabbii keessa du'ee isaan wajjiin isaan keessa kaafamaa jedhan. Wattafaqa waliigale al-huffaazu, huffaazni yookaan warri haffazu waliigalan yookaan warroonni hadiisa nabii sallallahu alaihi wasallam haala bareedaadhaan qabanii deeman waliigalan ala annahu hadiisun daciifun, hadiisa daciifa jechaa waliigalanii, wain kasurat turuquhu, karaan isaa osoo baay'atte illee garuu hadiisichi daciifaa jedhanii waliigalaniiran. Waqad sannafa al-ulamaa'u, ulamaa'iin maxxansanii jiran fi haazal baabi balbala kana keessatti yookaan dhimma kana keessatti ma laa yuhsaa, waan lakkaa'amee hin dhumanne, minal musannafaati, musannafaata yookaan maxxanfamoota yookaan kitaabotarraa, kitaabota hedduu takka kan lama jedhameetiin kan hin lakkaa'amne hedduu maxxansanii jiran. Fa'awwalu man alimtuhu sannafa fi, namni jalqaba ani akka ofii beekutti namni jalqaba waan kana keessatti maxxanse Abdullah ibn al-Mubaarak, عالم بكما. ثم محمد بن أسلم، هرجسي محمد بن أسلم التوسيدا العالم الرباني، عالم ربي وفي صداته. ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق وممتوتا لا يحصون تكلم جرمي لك من المتقدمين والدراء الراء والمتأخرين والربودا الراء اللي علماء إما كان كيسا قبيسا ندر اللي الدجرة جرانيتين مقاي سانيا كان لك إمام النووي. وقد استخرت صلاة استكارة صلاة هجرة، وكان صلاة مرت أن صلاة هجرة الله ربي الرافي لأنه وكستي صلاتيتين والنجد هجرة يعني صلاة استخارة صلاتيتين في جمع 40 حديثا، حديث أفرتما قبيسو كان كيستي استكارة صلاتي اتكا إجراني. يا الله اقتداء هدتو الأف بهؤلاء الأئمة، أئمة يكان حيوتا كان هدتو الأف الأعلام يتون أكا غارا كتاني، وحفاظ الإسلام، حفاظ يكان تكسيتوتا إسلاما كان نينيت هدتو الأف جديتين أن اللي كرا كان سيني جراني إمام النووي رحمه الله تعالى. وقد اتفق لغا وليغا جرا العلماء بيكتوني على جواز بقاو يوكان ايما مرتي العمل دلقون بالحديث الضعيف، حديث ضعيفة دلقون نتاجة شارت وليغلني جران في فضائل الأعمال. فضائل يوكان صدركالي دلقا صدركالي دلقا كيستي دلقان توك صدركالي لك أبوه والقبطو حديث دبتو كيستي حديثون دو ضعيف اللي تعني اتدلقون ندندامي شارة وليغلني جران. مع هذا كان وجين جران فليس انتاني اعتمادي اركان دونكيا على هذا الحديث، حديث كان الرتيمة إركان نونكو، حديث ضعيف كان الرتيمة، بل على قوله أكسو سونتاني جتعين نورة جت النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث سيئات حديث سيئات كيست مال جراني ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، ليبلغ هاجيسو الشاهد كأسجروا منكم يسنبرا الغائبة كفاق وجرود ورى الزرتاني ورى سنجر الجيسا ورى الأجيتان ورى الأجيني جيسا والنبي جراني أما اللي مال جراني النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله نعائبسو امرأة نميتشا سمع مقالتي جتكية أجهه فوعاها يسي حفظه فأداها يسي جيس كما سمعها أكافزت، نما جتكية أجهه حفظت أكاد أجهه تجيس رب سبحانه وتعالى فولا يساها إبسو جراني اتجابات دعوان كراكا شير وليفقود أوان تجرموف سبب كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرقسي من العلماء علماء الرام من جمع أولك أبجرة الأربعين حديث أفرطما كان في أصول الدين هم ديني كيسات، وبعضهم غرين ثاني في فروع جتون دميلي جتو وانك فيكي غرغرا كنين كيسات، وبعضهم غرين ثاني في الجهاد جهاد كيسات لكبن، وبعضهم غرين ثاني في الزهد وان دنيا الرغبابتو امر دنيا رتها فود ابو داوا والقبتو، وبعضهم في الآداب غرين ناموس كيسات، وبعضهم في الخطاب غرين ثاني مو في الخطاب غرسوت غرغرا كيسات، وكلها مرتيسيو مقاصد وكان حامله يوكان يادا صالحة غاريدا رضي الله عن قاصديها والرياد مر الراي ربي عجالته جنان إمام النووي إنسان الرالي ربي عجالته مر الرالي ربي عجالته. وقد رأيت لغار جيجرا جمع 40 حديث أفرطما وليك أبون كن أهم من هذا كله، حديث أفرطما مكان وليك أبتوني كنين هندقوا في كيسك أبتو تأور جيجرا، وهي 40 حديثا
isiin hadiisa 40 mushtamilatan walitti qabattuudha alaa jami'i dhaalika waan kana hunda walitti qabatti jedhan waan amma ulamaa'in waan garagaraa keessa kopha qopheessan kiyya kun ammoo waamara walitti qabataa jedhani وكل حديث هندو منها إسر كتات قاعدة عظيمة قاعدة يوكان برينسيبيلي وان جرم وفان انجلي فاتين سيروتا عظيمة غرغدة من قواعد الدين قواعد يوكان برينسيبيلوتا ديني تانيدا وقد وصفه إسا هميجرا يوكان إسا وصفيجرا إسا إبسيجرا العلماء علماء بأن مدار الإسلام عليه مدار الإسلام ماذا وكان نانهين الإسلام ماذا حديثه تكنين الرتي جرن أو هو نصف الإسلام تكي حديثه نقولين ولا كان الإسلام ما يو حديثه تكنين جرنيتين إبساني جرني أو ثلثه تكي تكو صدفا الإسلام ماذا حديثه تكنين جرني إبساني جرن أو نحو ذلك تكي وان كان فكات وان تبرو اللي جرنيتين إبسان علماء ثم يرجسي التزيم وفق أبسيسة من هذه الأربعين حديث 40 كنين الراء kanneen keessa maal of qabsiisaa anta kuna sayyatan hadiisonni 40 kana keessa maal of qabsiisaani maal waadaa seenaa sayya ta'u wa mu'zamuha hedduun isii fi sahihay al-Bukhari wa Muslim hedduun isaanii Bukhari fi Muslimin keessatti ka argaman ta'u waadaa isinii seenaa jedhani Imam Nawawiin waaskuruha isii dubbadha mahzuufata al-asaaniidi sanada irraa gatee sanada jechuun maalidha ebalu irraa odeessee ebalu irraa odeessee ebalu Abii Hureeraa irraa odeessee Abii Hureeraa nabii irraa odeessee ka jedhu kana irraa gataa jedhan kallattii maal jedha Abii Hureeraa nabii irraa akkana jedhee odeessee jedheetiin dubbadhaa jedhan isni gala na fakkaata sanada wanti jedhamu kun liyasuul haalaafuuf hifzuhaa hifziin isii waya'umma wal haagahuu fi al-intifaa'u bihaa isiidhaan fayyaduun illee wal haagahuu fi insha Allahu ta'ala yoo rabbi fedhe summa utbi'uhaa ergasii isitti ni aansa bibaabin في ضبط خفي الفاظها بابان التانسا جتون وانا كجلجالاتي يوكان هذه وانا تكو حديث تكو إبسو راب جرمي جريتين كجلد دبوسان جتو في ضبط خفي الفاظها ضبط يوكان إبسو كيساتي خفي الفاظها الفاظها الخفية الفاظ إيسا يوكان جتوتا إيسا وكاتو كتات إبسو راب جريتين جلجالوتان اتعانا جران إمام النووين وينبغي نبرباتيسا لكل راجب نما فيروف في الآخرة آخرة نما فيروف أن يعرف هذه الحديث حديثة أفرطة ما كان بيهو أو نمني آخرة وقام بربادو حديثة أفرطة ما كان بيكو كابا لما اشتملت وولك أبتف عليه إسرت وأن آخراتي ولك أبت وأن ولك أبتف من المهمات وندوتا ياتي صوتان وندوتا برباتي صوتان necessary وندوتا تانجيشو واحتوت عليه وأن إسرت اللي ولك أبتف من التنبيه دمكسو وكان نما كاسو على جميع الطاعات يوكان ربي تولي يؤو الرت وأن مكاسوف جتشا وذلك ظاهرة سوني إفقلتو لمن تدبروا نمت إنتلف نمنت إنتلي حديثو تغني من راك ناني مبتاجران وعلى الله قفرت الكريم أرجاك تأي اعتمادي إركان دونكي وإليه تفويضي إسا قفرت أما اللي تفويض يجون إما كي يكيركسو إما ذوكو أكباسوف جريتين كإتكنو إسما قفا واستناد يجون وفيك يالي إما تكا قدا كيستي وهم دقيقة تبقى إسر إركاد والموسي كان ساولي دياتا وله الحمد إسا فارون تعالى والنعمة تقلتني اللي وبه إسان تعالى التوفيق والعصمة توفيق نيفي عصمان اللي توفيق أجوان نمي توقو حق قطمون دنديتي ساتي نيمتي يو ربي سافلا في سيقوفا والعصمة أجوان تيكني اللي كتكفما نمي توقو كتكفمو إنوني يو ربي أتي تكفمي جرين مالي كتكفمو يو كان تكفمون دندوان كمن رايو إمام النووي كتاب إساني أكان جرانيتين إيقراني إن شاء الله أسبودا حديثوتا توكو لما جنيتين وجيني قال ربي نوها كاركارو إخلاصا نفاكنو أنا أفضل أقدر ربي ننعجدو جار ليسا كترغن ربي نوها غيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.